Ani dubbiin bara kana namaan galu waansaa jiru. Anan jedhu maanni waansaa bilookiin inni jedhamu kun immoo ani immoo honnee isinitti laadhemmi misaayilaan achaas haleelaa jirtuun isin se'aati immoo bilookiidhaan wal ariinaa jedhu. Maali wallaanii gubbaa bilookiidhaan wal ari'uun kun akkamii maansaa akkam nama meeqa boojitan nama meeqa immoo ajjeeftan nama ajjeesaa bilookichi maanni maqaan bilookii. Ay asiin galleeko silaasiif dubbiin akkuma maqaa keessiif hin galu maal isheeni maalati meeshaan keenyi tokko waan inni bu'aa qabu beektaa bilookiin kun maqaa isaati garuu nama meeqa du'ee jette meeshaan keenya lubbuun ajjeesu bare karaa gobosiidha mitiiree nuti. Meeshaan keenya lubbuun ajjeesu walumatti dhukaasuu qofa malee amma yoo walitti dhukaasne namicha itti dhukaasne sana hin arginu malee lubbuu namicha sanaan baafnu kuni karaa tokkoffaa akka nu baasu beektu ati addunyaa kanarraa malee jechuudha. Namni meeqa meeshaa keenyaatiin du'e je'ee yoon gabaase hin jiru ka. Garuu kan bilookii ta'ee kan harka bilookii jala meeshaa keenya jala oolee guyyaa biraa gabaasee siif dhiyeessa. Malee kana mee egaa haalli qabsoo keenyaa kana fakkaataati. Tole siin galleekoo eeyyeeni dhugaa kee jettee Oromoon safuu beekaa. Nuyis Oromoodha safuun daganne beektee wanti siif galu tokko maasitti fakkaate. Ijoolleen keenya yookaan Oromoon keenya addunyaa kanarra jirtu baay'ee jan'aa baay'ee jajjaboodha kaayyoo isaanii beeku amma beektee wanti akka walitti bu'ani taasisaa jiru oduu intarneeta kanaa ilaa amma Oromoon keenyas jaallatee miti kan miidiyaa kanarratti wal lolaa jiru qabsoon otuma jiru tokkummaan otuma jiru jaalalli otuma jiru maali beektaa? Tokko liiviitti as ba'eetu jechi isaa caqqoroo nama go'u garaa nama ciniina abdii nama kutachiisa jechi nama tokko summii fakkaata isa kanarratti egaa dubbii walitti dhufte kana biraan immoo suura gadi galabbaxuudhaan intala ekelee intala ebelee jechuudhaan xiqqoo otoo sammuu keenya achiin fageessin dafnee poostii walitti gochuu dafnee maqaa wal balleessuu quba walitti qabuu ishee kana xiqqoo ariifanna beekte asirratti walitti buuna nuyi miidiyaa kanarratti isa kanammoo ganuus safuu Oromoo keenyaa hin dagannu wal jajjabeeffannaa wal gorfannaa egaa rabbi yoo jedhe egaa Oromoon keenya akka tokkummaaf jaalala qabu abdiin qaba egaa isa jette kanammoo Oromoo keenya gargaara jechuu barbaaddeeti warra biyya keessaa abshir hin gargaara maali Oromoon addunyaa kanarra jirti bare lafa Oromoon hin jirre hin jiru garuu jaalalaaf tokkummaatu hin jiru malee isa kanagaa waaqumti nu gargaare barris darbee Oromoonis tokkummaa godhatti laata si maleeko tole akkana ture dubbiin jettaa garuu footoo walii gadi garagarchuun odoon hubatiin dubbachuun eenyu akkamiidhu beektaa ofuma mataa isaa miidha namni akkasii nama tokko gadi baatee waan hin taane yoo jetteeni suura isaa wal garagarchitee suura isaa akka hin taane yoo gootee nama sanirraa wanta dirristu hin jiru namni sun namuma sani garuu cubbuu kan safaratu namichuma footoo namaa walii gadoofu sana kanaaf kuni akka namaattis akka waaqattis fudhataman qabu kanaaf warri qeerroowwan warri biyya alaa jiran kuni onlaayinii kanarra ba'anii intarneetiin nutti tole jedhanii abbaa fedhan harrabsanii abbaa fedhan immoo jajanii abbaa fedhan suura isaanii gadi garagartanii abbaa fedhan leenca godhanii abbaa fedhan immoo akkuma barbaadan gochuu kana hunduma isaa dhiisanii jalqabaa waaqayyo sodaachuun jalqaba ogummaatii jedha macaafni qulqulluun kanaafuu dursa namni kan sodaachuu qabu waaqayyoon sodaachuu qaba beekte waaqayyoon sodaachuu qaba namni maallaan jedha odoon taane waaqayyoon maallaan jedha jedhanii waaqayyoon sodaatanii miira keessa galuu odoon taane miira ofii booji'anii
sirriitti yaadanii xiinxalanii dubbachuu qabu. Yaatiin qabsaa'ee warra biyya keessa jiru immoo gargaaru. Isa hojjeturraa gargaaru. Qooda guyyaatti 3 nyaata yoo ta'e guyyaatti 2 nyaatee kan tokko ta'u immoo hiyyeessa biyya keessaa gargaaru. Warra hidhachuu barbaadu hidhachiisu. Warra rakkate gargaaru. Kuni furmaata. Kanaaf isa kana warra akkasii sana biraan naagee warra gadi bahee tokko ol kaasee tokko gakkaasee tokko arrabsee tokko xureessee tokko immoo qulqulleessu san biraan naagee waaqayyo sodaachuun jalqaba ogummaati siin jedha. Tole siin gallee koo guddaa eebbifame hubataan gorsa fudhata jedhu miteeree. Tole gorsa keetti walii galeera. Tole Oromoo ummata bal'aa biraa kan addunyaa kanarra online kanarra jiru hundaan siifan ga'a. Nuuf jiraadhu. Egaa nu illee akka tokkummaa qabaannudha. Hawwiin keenyas abdiin keenyas. Egaa kun immoo yoo walii galteen yoo waa jaalalli jiraatedha. Isa kana immoo egaa wal jajjabeessanna wal gorfanna. Egaa hamaa fi gaarii yeroo baay'ee beektaa wal bukkee waan jiraniif wanta gaarii saba keenyaaf biyya keenyaaf yaaduu dinnee gochuu dinnee otoo hin taane unuma keessa immoo hamaan waan jiruuf egaa yeroo tokko faallaa fi soorgoof soogoo ta'etu argama. Isa kanatu egaa nu mudata. Isa kanaaf immoo injifannoo qabaanna tokkummaa godhanne. Tole yaada kee Oromoo hunda biraan siifan ga'a. Atillee lafa jiraattutti nagaa nuuf ta'e.